Oromiyaanis Network akkam jirtu. Kun dhiyeenya kana jalqabee har'a kana marraa lammaffaadhaaf dhiyaachaa kan jiru qophii wiirtuu yayyaba Oromooti yookaan qophii yayyabaati. Qophii yayyabaa isaarraa kana keessattis akkuma kanaan duras waadaa seennee turre dhimmootuma jajjaboo yeroo ammaa kana lafarratti mul'atan keessaa tokko qabannee fudhannee yookaan kaafnee waliin mari'achuudhaa fi namoota sadii taane waliin dhiyaannee jirra. Tokko obbo Kumsaa Buraayyuuti Perth Australiyaadha. Lammaffaan obbo Fiqaaduu Morodaa Houston Texas USAdha. Ani immoo Tabsaayii Dheeressaa Toronto Kanadaarraa. Isin akkan waliin turtan kabajaan isin gaafachaa gara maree keenyaatti dabarraa. Nusa waliin immoo ogeessi teeknikaa Oromiyaanis Network Nuuree Sabaan wajjin jira. Nu waliin tura. Obbo Fiqaaduu obbo Kumsaa akka quba wal qabnutti silaa kaleessa kanallee wanti nuti irratti mari'achuudhaaf yaannee hanga tokko waan mataa jiru jinsu wal qabu malee xiqqoo ishee adda kan ta'e ture. Mootummaan aangoo fi risoorsii uummataa Afrikaa qabutti akka malee itti gargaaramuudhaan duula na filadhaa kana bal'inaan gaggeessaa jira. Kanarra darbee gargaarsa faayinaansii walitti qabachuudhaaf dhimma itti ba'aa jira kan jedhu ture. Otoo kanaan jirruuti kaleessa galgalarraa kaasee har'a kana haalli tokko immoo as ba'ee isin lamaan quba qabdanu. Kunis immoo maalinni aangawoota adda bilisummaa Oromoo olaanootaan keessaa nama 5 jalqabaman isaanii marfame. Itti aansee boodarraa isa kattaame kunis akka himamutti ibsis kennamaa jira. Ibsi barreeffama baheera adda bilisummaa Oromootiin. Sakattaan kunis seera ala akka ta'e ajaja mana murtii yookaan waraantii kan hin qabne. Boodarra immoo hanga tokko ijumattuu haalan tolleen miila qullaafaa katinaadha jedhanii makiinaarra naqanii fuudhanii gara maakalaayii duraanii amma 3ffaa jedhamutti duraanii ollaa walii turanii waan kun lamaanii gara sana geessaniiru jedhama. Adda bilisummaa Oromoos tuufee ibsa akka kennaa jiru dhagaa jirra. Mee haalli kun obbo Kumsaati waan hubatte karaa kana maaliif ani Fiqaaduun illee reefu dhiyeenya kana hirribaa kaane ati guyyaa guutuu faana bu'aa turte mee walitti qabinu dhiyeessitti achirraa kaane waan tokko irratti jenne dabarra. Galatoom Tasfaayee egaa sa'aatii na biraa gara waareetti ture odeeffannoo kana kan inni dhaga'ee har'a odeeffannoon suni na biraa waaree naa ta'u isaan biraati reefu ganama jechuudha. Ganama nargadhe jechaadha odeeffannoo kana. Odeeffannoo kana akka nan argadhetti kan inni jedhu waraanni poolisii dhatee waraanatee iyyuu addaan baafatamee beekamu garuu akka poolisiiti. Halkan hedaa humna guddaadhaan lakkoobsa guddaadhaan bakka teessoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo marsee bule jedha. Halkan guutuu silaayyuu lafti halkanii baay'ee namni adeemu malee halkan guutuu makiinaan karaa sanarraa akka hin darbine ittisa godhanii yogguu lafti baree immoo walumaa gala karaa sanarra akka namni hin adeemne godhanii mana caccabsaniitu olii hooggantoota kanatti ol seenan jedhu. Odeeffannoon sun kana duwwaa caccabsuu manaa duwwaa otoo hin ta'in keessaayyuu karaa ulaa yookaan immoo kifilii jaallan Abdii Raggaasaa ciisu qawweedhaan rasaasaan itti roobsaniitu ol seenanii. Naa ol seenanii kan mana sana keessa jiru tokko isaanii yuutuu nafiini walitti qabanii xaxaniidha. Harka isaanii walitti hidhanii garii isaanii lafarra iyyuu ciccibsanii kanarrattis immoo dabalee qophee irraa baasanii akkaataa isaanii sammuu kenneessaa ta'anii yeroo dheeraadhaaf mana sana keessatti ittisanii oolchanii boodarraa fuudhaniitu amma akka ibsa
addi bilisummaa Oromoo amma sa'aatii dhiyeenya kana baasetti achi fuudhaniitu gara Sandaafaatti fuudhanii sokkanii ka jedhu dhagaa informationiin nu dhageenyee jirru. Walakkaan innaa duraa utuu addi bilisummaa Oromoo ibsa kanan baasiin duraanii gara soostenyaa dhaqatanii ka jedhu odeeffannooti ture. Soostenyaadhaati gara Sandaafaatti dhaqatanaa ta'uu directly mana taa'umsa isaaniitii Sandaafaa dhaqatanaa ta'uu wanti ani addaan baafadhe jiru ibsi adda bilisummaa Oromoo waan kanarratti immediately kan inni baase akka ugguramanii akka umni kun utuu daanyaarraa yookaan immoo karaa seeraa mana sakatta'uudhaa fi waraqaa hin gaafatiin utuu ayyaman qabaatiin ofirrummaadhaan cabsee ol seenee namoota dimokiraasii fi karaa nagaa qabsoo nagaatti amananii biyyatti galanii hooggantoota adda bilisummaa Oromoo 5 fudhatanii sokkaniif jedhu maqaan isaanii akkuma dhageesse sana Abdii Raggaasaati, obbo Abdii Raggaasaa, Dr. Shuggut Galataa, obbo Mikaa'el Booranaa, darbees immoo Yaddii Abdishakur akkasumas Kennasaa Ayyaanaati jechuudha. Kun hundumtuu arfan isaanii walii durani maqaasiidhee miseensota executiveeti, miseensota shanee gumiiti jechuudha. High ranking officials dhaabicha keessatti. Inni shanaffaa immoo miseensa koree gidduuti. CC memberiidha jechuudha. Kana dhugaadhumatti kuni odeeffannoo baay'isee nama naasisudha. Maaliifi hangammaatti kan abdatamaa ture, kanis immoo irratti hojjetamaa ture, qabsoon karaa nagaa egaa addi bilisummaa Oromoos dhaabonni isaan kaanis galaniiti karaa nagaa deemaa kan jedhudha. Dhaabonni immoo keessaayyuu dhaabni akka adda bilisummaa Oromoo dhaaba Oromiyaa keessatti darbees immoo biyya Itoophiyaa keessatti iyyuu mootummaa ta'uu danda'u. A government in waiting. Fuudheetu dhaabni tokko ofirrummaadhaan waan aangoon harkasaa jiruu fi deemee dhaqee hidheechuudha. Hidhuu qofaalleetu hin ta'in humiliationii, intimidationii maal jechuudha afaan Oromoodhaan akka namni qalbiidhaan miidhamutti akka immoo namni haaloodhaan guutamutti hooggantoota kanarraa qophee baasee lafarra ciibsee harka walitti hooggantoota bara dheeraadhaaf qabsoo dimokiraasii fi bilisummaa biyya sana keessatti fiduudhaaf kan hedduun isaanii biraa wareegaman gariin isaanii kan laga keessa waraana hidhannootti bara dheeraa turanii immoo cuuroo dimokiraasii amma baname kanatti amananii biyyatti galanii karaa dimokiraasii biyya keenya gara nagaa, gara tasgabbii, gara guddinaatti tarkaanfachiifna jedhanii yaadan. Kun hanqatee mootummaan amma 4 kiiloo jiru ofirrummaadhaan total authoritarian ofirrummaadhaan waraanatti bobbaasee hoogganoota kana hidhuun dhugaadhumatti dimokiraasiidhaaf guyyaa gurraacha black day dimokiraasiidhaaf ta'uusaa agarsiisa. Hawwiin miliyoona sana hundumaa kan biyyi kun gara dimokiraasiitti, gara ol danda'utti, gara ol dhaga'utti, gara yaada addaa keessummeessuutti deemti. Isa jedhu sana dhibbatti haqee Oromoo immoo addatti gaaffiin Oromoo keessummeessuudhaaf dhaabni amma jiru kun akka inni fedhiin qabaatiin kan agarsiisu waan ta'eef namoota baay'ee biratti akka gaddaatti ilaalamee jira. Gaatii kan akka dhuunfaatti akka nama siyaasaa biyya sanaa yeroo dheeraaf hordofeetti kan na yaaddessu tokko nageenyi hooggantoota kanaa maal ta'a inni jedhudha. Lammaffaa immoo kanatti aanee deemsi dimokiraasii, deemsi qabsoo karaa nagaa fi ol danda'uun biyya sana keessatti maal fakkaachuu danda'anii jedhu yaaddoo guddaadha jechuudha. Gabaabaadhumatti gaati Tasfaayee kanneen odeeffannoon ani qabu kana fakkaata irratti xiqqoo ishee boodara sii bal'isuu nan danda'a. Jara kana shananii warri
Roma kana qabamanii to'annoo jala jiranuu bokumsaati dhoofte maqaa isaanii dhoofteetta qomateettee obbo Yaddii yookaan Gamteessaa Boruu gargaaraa olaanaa fi itti gaafatamaa dhimma dinagdeeti. Dr. Shuggut Galataa gorsaa durataa adda bilisummaa Oromooti. Obbo Mikaa'el Booranaa miseensa koree gidduutii yookaan shanee gumii. Obbo Abdii Raggaasaa fi obbo Kannasaa Ayyaanaati amma tokko eenyummaa isaanii dhaggeeffattootatti mul'isuudhaaf jechaadha. Kun egaa obbo Fiqaaduu gara keetti dhufa. Ihaadegiin bareechinee beeknaa waggaa 28 olii fi Ihaadig akka Ihaadegitti sana booda immoo bara jijjiiramaa kana waggaa tokko walakkaa waggaa lamaan kana immoo waan Ihaadegiin yaadachiisanu hedduu argaa turreera kana olittis kaasaa turreerra yeroo tokko tokko ifumatti waan mul'atan fakkeenyaaf amma caasaadhumti durbara Ihaadig diriirellee inni 1-5 kun akka dhimma itti ba'amaa jiru walga'iin dubartootaa galma miiliyeeniyeemitti gaggeeffamee karaa sana kaawwamee walga'iin dargaggootaa akkuma sanatti galma miiliyeeniyeemitti gaggeeffamellee karaa caasaa Ihaadig duraanii sana kaawwamee kan biraas hedduu argaa jirra. Aangawoonni mootummaa yookaan gartuu amma biyyattii bulchaa jiru san tokko keessaa deeggartoota isaanii amansiifachuuf yommuu barbaadanu nuti ijoollee mallas ta'uu keenya irraanfatinaa jedhanii fattifaa dubbataa akka jiranu. Kana maaliifan kaasaa waan waggoota 28 bara Ihaadig yookaan olaantummaa wayyaanee beeknu sana keessaa tokko risoorsii uummataa fi biyyaatti gargaaramuu fi aangoo isaaniitti kennuuf gargaaramuu qofa osoo hin taane sababa uumanii sababa yakkaa kun nurras ga'eera sirra sanarras ga'eera Fiqaaduu yakka hin jirre uumanii keessaa warra miidiyaa akkuma qabnaa waggaa 28 guutuu miidiyaan hundumtuu miidiyaaleen dhuunfaa kan ittiin himatamaa turan hizbin ከህዝብ በማጋጨት ብጥብጥ በመቀስቀስ አንጀዱ ጋሩ ዋኑት በሬስኔ ነው በኩምሳ ህዝብ ከህዝብ በፍቃዱ ህዝብ ከህዝብ ሚቲ ናምኑ ወልቲም ቡኔ ሐላ ሰናኒ በከከሲቲ ቦምቢኖ ከነታ ሾሮር ከሱማ ራወተሜ ማል ነው ያዳቺ ሰነራ ኩን ሱማ ሰገልተሚ ሰዲራ ካሴ ሰበባ ዳውመኒ አዳቲ ወራ ወልቲ ዳና jaarmoli politika wajjin qabanu ittis immoo dabalee sana irra darbee immoo uummatootuma akka miseensaaf akka deeggaraatti shakkamanu waan ta'aa ture wajjin wal qabnee olaalle maallu yaadachiisa yaaduu akkamimmoo qabaata laata biyyattiidhaaf uummatoota dheebuu dimokiraasiitiin du'aa turanu kanarraas kan ka'e immoo mashaqqaa dinagdee keessaa bahuu dadhaban kanaaf uummatoota abdii guddaadhaan guyyaa dhiitee bariitu eegaa jiran kanaaf maal agarsiisa? Gaariidha. Waan ati isa egereetiif maal agarsiisa naan jette kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf qaalluu ta'uudha barbaachisa jedhee yaada. Garuu waan har'aa kanarraa ka'uudhaaf akka gaafa sagantaa kana jalqabde dubbatte egaa kanaan dura eessa hojjechaa turre waan jedhu kaasnee turre gaazexaa adda addaa irra hojjechaa turre jennee gaazexaa Xoomaar jedhuun irra hojjechaa ture achirratti barreessituun tokko koolamii tokko keessatti fudhatteetu barreessaa turte Haannaa Moodii kan jedhamtu. Torban kana mootummaan Itoophiyaa biyya Itoophiyaa sana bulchaa jiru yookaan bitaa jiru namoota gara 63 mana hidhaatii hiikee gadhiiseera. Isa ilaalchisee koomentii tokko barreessitee turte. Eebbi jira afaan Amaaraatiin maal jedhu ba'oottaa itakkaa jedhu gaafati nama tokko kiisii kee keessaa baaftee affeertee waa gootee jettu hin eebbifta. Ba'oottaa itakkaa jettee eebbifta. Isa duwwaatti kiisii kee keessaa baaftee kana waaqayyo iddoo siifa buusuu jettee eebbifta. Amma nama 63 gadhiiftaniittu gaa eebba akkanaa immoo jira. Iddoo gadhiiftan kana eenyuun buusuu yaaddan laata jettee barreessite.
Waajjira jechuudha. Maal eessaa dhufe kuni course of action mootummaan sun biyya sana keessa jiru kanaan dura gochaa ture irraa kana barachaa dhufne. Gadhiisa hin hiikaa fuula duratti waa yaadeera jedhee yaada sabni kun. Namni haala mootummaa sanaa beeku kanuma yaada. Itti galchaa deema. Kanumarraa kana in agarsiisa jechuudha. Trendii mootummaan sun qabu. Amala mootummaan sun qabu. Namni beeka. Kanaan dura gadda nama 63 gadhiiseera. Manni hidhaa sun duwwaa ta'uu hin danda'u. Namatti galchu qopheessee jira. Akkuma immoo namni baay'ee yaadaa ture. Namni itti galanu kun immoo karaa kamiin inni dhufanu namoota saba Oromoo keessa. Oromoota akka ta'an yaadamaatuma ture. Itti dubbachaa turre namoota adda addaatti wajjin akkuma qoosaatii walitti qoosaafaa turre. Jaruma kana warra abaa'oo yookaan gara jawaarfaa ta'u jennee yoo qoosaatti yaadaa turre. Waan yaadamaa turedha. Jarris karaa adda addaatiin waan akkanaa hafuura baafachiisaa turani ta'a. Kanaafuu aadaa akkanaa warra qabanudha. Kan amma argaa jirru jijjiiramni kun dhufuunsaa maal ta'uunsaa jijjiirama maqaa argaa jirra. Warri hoogganan maqaa geeddarataniiru. Wanti tokko tokko geeddarameera. Caasaan garuu achuma jira. Caasaanuma kanaan dura jirutu achuma jira. Caasaan security suma sana, hojiin jarri hojjetu achuma sana. Namoonni illee kanaan dura maqaadhaan beeknu security keessatti taayitaa gurguddaa qabaachaa turanii ammallee achuma keessa akka jiran hinuma beekna. Jaruma kanatu kana hojjechaa jira. Dhaabni sun isuma sana maqaa geeddarate malee. Mararaa Guddinaa al tokko maal jechaa ture waa'ee mallasiisaa haasa'aa ture irratti warra mormitoo kana balleessuudhaa fi ala warri mormitootaa kun xinnoo jajjabaachuu jalqabanuu gadi xiqiitii miila irraa murmurii miila jalaa murii isa mataa dhiisii jedha mallasii jedhee dubbachaa ture. Miila eegarraa murte mataan duwwaan qilleensuma irratti raafamaa hafti malee wanti qabu godhu hin jiru. Amma isee irratti baran fakkaata miila muruun miilli kun hin baay'ate amma muranii amma dadhabanii jennaani amma taaktikii biraa barbaaduudhaan gara mataarraa muruutti kan amma deemamaa jiru natti fakkaata. Kuni tirendiidhuma jiruudha. Aadaadhuma jarri qabuudha kanaan dura. Inni dhaabni IHADIG jedhamu TPLF jedhamu itti fayyadamaa turedha. Warri kun namoota aaraa miti. Taaktikii aaraa barachaa hin jiran nutti agarsiisaa hin jiran. The only thing wanti jarri gochaa jiru maa inni wanti jarrama godhaa jiru maa inni xinnoo smartii wanti jarri ta'an maa inni kanaan dura qawweedhaan dhaqaniituyyuu warra dhaabbata akka ABO kana fa'aa akka warra Gimboot Sabaatti akka warra Ogaden Liberation warra qawwee qabatee qawweedhaan lolla jedhee jeemu kana qawweedhaan hin lollu inni nun baasu yookaan immoo damnee fixuu hin dandeenyu waan jedhu kana irra deebi'anii ilaalanii as waamna biyya keessatti galchina yoo danda'ame manatti kennina makiinaa shufeeraa wajjin itti kennina birrii itti kennina horii itti kennina biiraa ittiin dhuguu uskii ittiin dhuguu ittiin bashannanuutti kennina isaan yoo gammadanii ta'an hin taa'u ittiin buunu kanuma ajaa'ibiitti kennina namni isaanitti bu'u hin jiru kanaan yoo gammadanii ta'anii haa ta'an nu hojii keenya hojjanna yoo kun immoo nutti hanqate jedhe qabneetumayyuu bakkichi jira bakka jaraan malutti jaraaf illee hin malle bakka dhaquun galuun irra jirutti akkuma jedhame maakelaawinii cufamteetti jiranii sandaafaanis qilintoonis jira achitti galchinaadha. Warri adabatee afaan qabatee taa'ee birrii jaraas fudhatee makiinaa jaraa fudhatee ajaa'ibii jaraatiin bashannanaa qoma dhiibaa jiraachuu barbaade mootummaa sana galateeffatee warra ammaa galateeffatee jiraate bilisummaan dhufteetti dimokiraasiin argamteetti kana booddee qabsoonis waan nu barbaachisu miti uummanni keenya bilisoomeera uummanni nagaa argateera sooromeera badhaadheera jedhu warri jiraatu namni jara tuqu hin jiru kanuma keessa warri garuu hin ta'u jedhee hin geenye ammas rakkinni jira jedhe manni jara garuma kana. Haala kanatu tirendii akkanaati wannaara nama deemaa jiru. Amma
sila gaafa kumtaan kaasee gara sandaafaatti jara kana keessaa jiru nama shanan kana jettee nama shanan kana jaarri warra taayitarra jiran warra beekaman waan ta'anii dhuma kan jaraa ka'e malee nama shan duwwaa miti amma. Har'a nama 50 ta'uu danda'a. Sandaafaan maaliif iyyuu filatame bal'aadha sandaafaan. Nama 5 jalqabamee torban kana keessa tarii nama 500 ta'uu danda'a. Kana booddee achumatti guurama dargaggoonni dargaggeeyyiin qeerroon namoonni biraa Finfinnee keessaa bakka adda addaatti guuramanii sandaafaadhumatti walitti qabamu. Inni kaanii achumatti isa haaromfama taaddisoo kanatti immoo dabalamee baay'atee kennamaafi inni kaan immoo mana murtiitti dhiyaata. Waggaa 2 waggaa 3 achi taa'a. Filannoon kunis hin geggeeffama. Hin qabbanaa inni bakka bakka amma wacaa jiru danfaa jiru kunis gadi qabbanaa. Warra immoo sibiila qabatee ala jiru kana immoo jara irrattis lollitti ka'a. Amma argaa jirra karaa adda addaa sooshaal miidiyaa irrattis warri gammachuu isaanii ibsaa jiran jiru. Kanas argaa jira. Jaras gammachiisuun karaa biraatiin mootummaa amma paartii biyya bitaa jiru kanarratti karaa biraatiin gadi ba'anii foddaa biraatiin gadi ba'anii arrabsanu jiru. Alaa jarri qabanii warra baa'oo kana mana hidhaatti galchanii fi jedhanu harka rutuufaa fi jiru xinnoo ittiin araaramu jechuudha. Kanumatu godhamaa jira. Tireendiin kun isuma duraati. Fuula duratti maal fiduu danda'a sabaaf maal fida wanti jedhu homaa tokkoon fidu. Kaleessas wanti inni fide hin jiru hin beeku. Har'a boris wanti inni fidu hin jiru. Karaa kanaan deemnaan bara sana keessa biyya sana keessatti abadan qawween rakkina humni rakkinni hiike hin jiru. Boris hin hiiku. Karaa lammaniin iyyuu dubbachuun barbaadan qawweedhaan humnaan biyya sana keessatti rakkinni hiiknu hin jiru jira. Kamiin ibsanaan karaa qaroomeen gatta'anii wal kabajanii wal dhaggeeffatanii rakkina jiru irratti mari'atanii amma jiru kennanii fudhatanii egeree boriitiif yaadu. Hanarra taayitaa qabachuun irra jira yookaan immoo taayitaa kana qabadheerna jiraachuu dhabaannaan biyyi kun hin jirtu sabni kun hin jiru jechuu dhiisu. Egeree boriitiif yaadu dhaloota waggaa 40 dhufu booda waggaa 50 dhufu booda biyya akkamii dhiifnee darbuu dandeenya qabna waan jedhu irratti yaadanii taa'anii haasa'uun barbaachisaadha. Qawween akka amantii kootiitti dubbadha. Qawween humni aangoo mootummaan qaba jedhanii namarratti roorrisuun qabanii hidhuun ajjeesuun eessaan iyyuu nama hin ga'u. Walajjeechaan kamiifiyyuu falan ta'u karaa kamiin iyyuu haa dhufu. Kanuman dubbachuu danda'an karaa kootiin kan irratti qophaa'aa turre waan biraa ture kun waan gidduu galeedhaaf irratti kaa'amnee dubbanne jechuudha. Kanuman jechuu danda'a Tabsaay. Galatoomi waan akka yaada araaraa yookaan immoo maaltu ta'uu qabaa jedhuu fi waliigala haala kana irratti akka koomentiitti kennu xumura irratti finnataa walumatti qabne qabxii keessa lammaffaanis sanuma waan ta'eef dubbichi waan wal gatu miti amaana. Waan xiqqoo jechuu fi haalli yeroo yerootti argaa jirru kun tarii waggaa lamaanarraa yookaan waggaan tokko walakkaa irraa wanti ta'e dogoggora akka ta'e waanuma ragaa ba'aa deemu fakkaata. Gama uummataatiinis gama jaarmolii poolitikaa warra waanuma walta'iinsa ofishaal hin taane kana waliin hojjannaa kana fudhatanii seenanii maaliif jechuun barbaade walumaa galatti humni ammoo kan gartuun amma biyya kana olaantummaadhaan bulchaa jiru ihaadiguma kan ta'e oolee bulee maqaa marraa lama jijjiirratanii dhugaa amma erguma lamaan kana keessa warruma kanatti dirqama biyya kana bulchuu kennuun sirrii hin turren jedhu oolee buleetuma ifa ba'aa adeemaa jira. Sadarkaa garaagaraatti argineerra maaliif karaa lama sadiin jarri kun gartuu seeraa alaa ta'aniiru akka mootummaatti tokkoffaa filmaatuma waliin dhaamee gaggeeffame sanaan aangoon qabatan kan waggaa 5 hin dhume inni seera ala taasisaanii ittaansee immoo dhaabicha silaa'uu karaa seera alaas haa ta'u immoo addunyaa irratti ofishaalii akka paartii biyya bulchuutti beekame Ihaadigii diigamee evaaporeet godhee akka hin taanetti badee kan biraatu maqaa biraa qabatee namoonni sanuma ta'anii maqaa biraatiin kunis egaa seera duratti
waanuma baay'ee wal gaafachiisu heddus immoo jedhama yeroo waa'ee kana haala akkasiitiin maanni keessaa immoo akki immoo gartuun kun aangoo irratti tureessi akki jedhametti eenyu eessa akka maddeewuun beekamu legitimasiin kan kennameef uummataanii jedhame akkamitti ennaan hiriira ba'e kun seenaa biyya lafaattis seenaa ilmoo namaa keessattis bakka inni itti argame dhageenyee hin beeku akkama kootiini bakka mootummaan qaamni akka mootummaa gartuun akka mootummaa biyya tokko bulchuu hiriira nagaatiin bakka itti legitimaasdi ta'e beekanii kun oleetoon buleetufatti mul'achaa deemaa jira. Kana malee hojjara keenya jala bultii haala kana keessaa naannoo Finfinnee keessaa naannoo Buraayyuutti wanti mul'achaa jiru. Akka malee kan nama yaaddessu akka ta'e himama miidiyaalee garaagaraatiin nama gaduma ba'anii xiqqoo ishee hodhimmisaa gadi ba'anii kan nuti mataan dhukkubellee qoricha mataa ba'uu bitachuudhaaf illee haala yaaddessa. Hojjetootumti mootummaallee warri alaalaa irra caalaan amma hojjettoonni Oromiyaallee qarqara Finfinnee jiraatu bakka akka Buraayyuu kana fa'a warra akkasiillee yuma geejjibni rakkiseenillee galgala manatti galuudha turanii isaanillee riskii adda addaati akka saaxilaman baay'ee hidhaanii akka obbo Qaaduun kan ifatti hin beekamne hedduu akka jiru yaada ta'uu qabu walumaatti qabnee booda irratti deebina obbo Kumsa. Mee waa xiqqootti dabaluu tasfaa'e utuu tooppikii kana bira darbiin mootummaan amma biyya bulchaa jiru kuni Oromoo keessaan bahe jedhaa Oromoo irratti immoo miidhaa addaa keekkataa dhufuunsaa kan mul'ate har'a miti. Fakkeenyumaa fi dheengadduma warra hiike keessaallee warroota silaatii sirna darbe keessatti malaammaltummaa guddaa keessatti qooda fudhataniiru jedhamanii warroota lubbuu namaallee gaaga'aniiru jedhanii warroota mirga dhala namummaa karaa malee daafaniiru jedhani baay'ee isaanii agartee saayibummaa siyaasaa yookaan immoo dantaa booriif jedhee irra guddaa isaa gadhiise. Garuu yoo agartee taate kan Oromoo immoo silaa kan isaan keessaan dhaladhe jedhu immoo baay'ee isaanii deebisee hidhaatti naqee. Dhugaadhuma ni Bafqaaduun jedhee jara kana shanan mini fakkeenyaaf guyyaa 3 guyyaa 4 fuulduraa Arsii Baaleerraa namoonni hooggantootuma iyyuu dabalatee jechaadha. Hooggantootuma sadarkaa olaanaa iyyuu dabalatee hidhaatti naqaa turanii naannoo Ambootii kan hidhame silaa lakkoofsan qabu ka gara dhiyaa ka gara kibbaa lakkaa'amee dhumuu hin danda'u jechaadha. Maal agarsiisa kuni mootummaan kuni agartee irra keessaan ani Oromoodha jedhaa of waamaa garuu immoo warra silaallee dhuguma seeraan gaafatamuu qabani kan korraapshinii guddaadhaan waggaa 27 biyya sana deeksan isaaniin gadhiisaa warra immoo balaa jeneraalichi Asaaminoo Tsigee Walloo keessatti uumeeni ilmaan Walloo hidhamanii jiran tokko isaaniillee tun baasina jechuudha. Akkuma amma boleessi koo jedhe bakka siifaa buusu jedhani gaati bakka yoo isaanii nama jalaa du'ellee Bafqaadu akkasuma jedhani rabbi bakka siifaa hirpha siifaa godhu jedhan. Amma gatii warra hiikee sanaa indagammaa isa keessaa bahe isa ijoolleen isaa lubbuu itti laattee gara agartee mootummaatti ol isa fidde isaaniin deebisee itti naquudhaan bakka baase jechuudha. Kuni akka tokkotti dhugaatti nama gaddisiisa. Akka kaanitti immoo uummanni Oromoo ifaafifattu uummata Oromootti jibba gaaffii Oromoo irraa qaban fundamental questionii Oromoo irraa jibba qaban sana akka isaan agarsiisan akka isaan yeroodhaan balleessuu barbaadan hidda muruu barbaadan kan akeekudha jecha. Gama adda bilisummaa Oromootiin isinillee dubbattanii adda bilisummaa Oromoo akkanatti fakkaatutti akkan argetti akkanii hubadhetti already wareegama guddaa baase. Wareegamna kana kan inni baasee fi karaa nagaa fi qabsoo karaa nagaaf jecha wareegama baase jechuudha. Dhaabota biyyatti galan keessa kan amma adda bilisummaa Oromoo waraana qabu jiru waraana waggaa dheeraadhaaf itti waraanaa ture nagaadhaaf jecha
oliin taadii haasa'uuf jecha abdii booriif jecha waraana itti amayee itti rakkatee Oromoon sabbata isaarraa hiikee waraana ittisa Oromoon ijaarratte nagaadhaaf jecha sakrifaayisii godhe addi bilisummaa Oromoo. Ammalleen ibsa isaarraa keessatti kan inni jedhu kan karaa nagaarraa nu deebisu tokkoyyuu hin jiru jedheetu kan addi bilisummaa Oromoo dubbataa jiru jechuudha. Haa ta'u malee agartee humna nuyi agartee sirriitti hin qabamne haqni nuuf hin ilaalamne namni nu jidduu hin teenye dhugaan keenya hin baramne jedhee humna hanga tokko lagatti hafetti adda bilisummaa Oromoo hidhuudhaan itti achi guduunfuudhaan mooraasaa waajjirasaa hoogganasaa ennaa isaan bifa kanaan dhaqanii gaagaan kuni mootummaan kun duraanuu maal akeekkateeti isa jedhu sana ifa baasaa dhufeera jechuudha. Kanaafuu ani akkanatti fakkaatutti Dr. Abiyyi dogoggora guddaa dimokiraasii quucarsu hudduu duuballee deebisuu tarkaanfii akkasii fudhate jedhee yaada. Gorsi isaaf kenname keessattuu balleessaan guddaa mootummaan amma jiru kun godhe warroota adda bilisummaa Oromoo wajjin turan warra bara dheeraa adda bilisummaa Oromoo wajjin turan ammoo dhimma dhuunfaa irratti akka deemsaa irratti ol jibbanii deeman isaaniin gorsaa godhachuudhaan adda bilisummaa Oromoo irratti duulli inni amma obobbaasaa jiru kun duula dogoggolaati miscalculation misadvice jedhee namana. Kanaaf Dr. Abiyyi kun dimokiraasii gatii kaffalchiisuu saba biyya sanaa gatii kaffalchiisuu mootummaadhuma sanayyuu gatii waan kaffalchiisu ta'uusaa beekee waan akkasiirraati of qusannoo hubannoo marii tituu cillaaf kateeti baay'ee gaariidha jedhee yaada. Amma ani akka nama tokkootti kan na yaaddessu ani biyya galeen deeme tasfaa'ee quba qabdaa. Abdii godhachaan ture although akkiitti jijjiirama isaan jedhan sun dhufe dogoggora ta'uu isaatu hin deeminuu sitti meen ture. Haa ta'uyyuu malee kanuma jiru kana keessaa waa tokko waa qabatamaan bahuu danda'a namni waliin haasa'uu danda'a teebiliirra taa'uun hin danda'ama kan jedhu abdii guddaa godhataan ture. Amma abdiin suni ana qofattu tun ta'in biyyuma guutummaatti dukkanaa dhufuusaa ijoolleen Oromoo immoo gaaffiin Oromoo gaaffiin Finfinnee gaaffiin afaan Oromoo gaaffiin ittiin of bulchuu Oromoo gaaffiin dinagdee Oromoo hinumaayyuu kan lammeessoo secondary waan dhimma hin baafne ta'ee dira darbamee amma deebisamee waan TPLF'n gara shigiritti fiduu waan Amaara faa sossobachuu waan immoo warra gara kibbaa kan immoo isaanii sossobachuu kanatti deebee jechuudha sagantaa kanatti deebee jechuudha. Kan Oromoo dhimmi Oromoo deebee dilallaa'ee dukkanaa'ee ennaan akkas ta'u ilmaan Oromoo deebanii warri qabsoo sabaa fi bara dheeraa dadhabanaallee deebanii humna hubannoo hin qabneen lafarratti gottotamanii reebamuun saba kanaaf humiliation kun waan nama haalessaadha nama haaloosi keessatti ooludha jecha. Gama kaaniin kadhumaan siif jedha warri kaleessaa angoorraati akka namni ka'u hiyyaa ture baay'ee isaanii mootummaan kun bakkoota baay'ee bulchiisatti hangeessee deebisee waan kaleessaa hojjechuutti deemuunsa warra namni kaleessa himatu warra biyyi kaleessa himatu isaaniin deebee hangoomsuunsaa akkuma obboleessi koo Bafqaaduun jedhe mootummichi duraanuu kanuma kan duraan ture ammas kan duraan jiru waan duraan tures kan itti fufuu barbaadu ta'uusaa agarsiise. Kuni uummanni Oromoo dhaabatee akka inni of ilaalu uummanni Oromoo deebee gaaffii isaa akkamittiin hojiirra oolche jedhee mala toftaa itti aaraa akka inni ilaalu waan afeeraa jiran natti fakkaata. Galatoomi. Galatoomi atu obbo Bafqaaduu dhimmoota haala yaaddessaa ta'an keessaa tokko kan silaa kaleessa iyyuu irratti mari'achuu qopheeffanne
keessaa filmaata as adeemaa jiru kanarratti yaaddoo guddaa uume kan jiru gartuun amma olaantummaan biyya bulchaa jiru kun waan harka jiru hunda isaatti dhimma bahee karaa seeraa alaatiin abusing jedhama kun karaa malee muti dhimma baatu aangoodhaaf risoorsii jiru hundatti dhimma bahee filmaata dhufu kanaaf gargaarsa nama tokkoffaa duula na filadhaa gaggeeffachuudha darbee deeggarsa uummataa bifa adda addaatiin hawachuuf yaaluudha sadaffaan faayinaansiidha waan ajaa'ibaa dhaggeeffata dhagaa jirra hiriira baamu kanafaa fakkeenyaaf jimmatti kan baame erga hiriirri xumurame booda immoo hiriira bahe taa'eetiyyuu hiriira kan biraa uume kaffaltii gaafa sanaaf murtaa'eef taa'ee eeggata. Haala kanaan horichi eessaa dhufa gaaffii guddaadha. Jaarmoleen yookaan dhaabbilee barnootaa keessatti walgahii gaggeeffachuu akkuma yaadi kaleessaa achiin achi yuunivarsiitii fa'aa keessatti achumaanii warra barataa jiran sana amma tokko yaaddoo keessa galchuu egaa nuti isin egaa alatti immoo asii eebbifamtanii baatanu kan irraanfatina kanaafuu nuti filatamuu qabaa dhufluu qabdu jechaadha haala akkasii kan biraa karaa lama sadiin yaaddessaa kan ta'e warra sooreyyiirraa horii fudhachuu miliyoonotaanii miliyoona 10 miliyoona 5 sana oliyyuu himamaa asirratti gaaffiin guddaan hunduu beenna haala soorummaan kun itti dhufee sobbo fiqaaduu kaleessa maaltu ta'aa ture warri miliyoonerota ta'an kun akkamitti laata kan isaan miliyooner ta'anii isa amma ammaaranii kennan kana hojoodiyyaadhumaan kennuudha kun akkamitti deeffachuudhaaf kana godhaa jiru laata akkuma kaleessatti sooruman sanaan itti fuudhaaf kunoo biyyattii mashaqqaan irraa deemu biyya addunyaa irratti illee iyyummaa beekamte kanarraa yoomuma dhaabatala maaluma wayyaa jarri kunoo akkuma lammii biyyattii kanaattuu maal xiqqoo yaaddoo ittiin dhaga'amu kophaa jiraatamaa olaata isa darbee naggaadotuma xixiqqoo irraayyuu immoo fakkeenyaaf akka izemaanii bakka bu'aan izemaa walgahii irratti dhiyeesse naggaadota xiqqaatti illee sadarkaa risiitii kennanii buusii gargaarsa bilchiginnaatiif kan jiru maallaqa akkasitti adeemaa jira hojjettoonni mootummaa beeksifni poost ta'e arginee miidiyaalee hawaasaa irraa adeemaa ture walgahii deeggarsa bilchiginnaatiif ba'amu irratti argamuu qabdu yoo argamuu baattan tarkaanfii bulchiisaa astadaadaraዊ እርምጃ ይወሰድባቸዋል kana maal ammas gaaffiin tokkuma ta'a hegeree biyyattii kanaatiif akkamitti ilaalama laata kun maal waan akkasii kun maalii agarsiisa seetumee gabaabsinee kaabnee bofiqaaduu ati nu waan hedhiiti achumaan immoo waanuma ta'uu qabu iyyuu mootti qabdeetu nu keesses gaarii bofiqaadu kunis akkamitti akka sirrachuu qabu simmoo yaada kee wajjiniin jedhu. Gaariidha. Ittuun isee kanatti hin ceehini waanuma sila jalqabne kanarratti waa tokko dubbachuu waa haasa'ee darbuudhaan barbaada. Egaa akkuma waliigalaatti akkuma sagantaa kana jalqabnu ilaalcha adda addaa qabaanneeti kanas dhufnee taa'aa jirru ilaalcha saba keenya keessa jiru yaada daayivarsiitii saba keenya keessa jiru fudhannee dhufnee isa asirratti calaqqisiisuudhumaaf kan asirra jirru. Ankana kamiin keenyayyuu ONN irratti hojjannaa ONN irraa kaffalamnee wanti nu asirraa arganne hin jiru qaxaramnee miti kan hojjechaa jirru kanaaf ilaalcha keenya waan saba keenya namarraa arginu bitaa mirgaa ormarraas haa ta'u ofirraa waan arginu dubbachuudhaaf afayyadus hadhiisus amma waa'ee isaa mootummaan Dr. Abiy kun godhu irratti maaliif jarri kunoo ala duraa laafanii baafaan bareeffatanii yaada gaariidhaan as bahanii turani maaliif akkana ta'u amma wanti jedhu kaasnee waan tokko namoota wajjin haasa'aa jirtu dhalaasofnu jarri maal balleessanii nama tuutachuyyuu karaarraa dabsaa jira. Waan hin taanetu hojjetamaa jira karaarraa dabsaa jira jarri gaarii turaniitu wanti kun dhaabbatee jiranii namni tokko kakaasanuu jira amma waan kakaasan bakka adda addaatti ajjeechaan hin godhamaa Oromoo Oromatu du'aa jira immoo baay'isa wayi abbaa ajjeesuun beeknu nata ajjeessa namni jedhee gabbayee
fudhata anata ajjeese jedhee itti gaafatamummaa kan fudhatu ammaa hin jiru argina. Laqamte keessatti magaala keessatti poolisoonni namoonni hojjettoonni mootummaa du'aa turan eeggadda buraayyuu keessatti komishinariin poolisii tokko komaandariin tokko du'eera eentu ajjeese hin beeku. Kan garuu namoonni biraas ajjeesanii maqaa ABO'tiin itti qabachuu danda'u. ABO waan kana keessaa harkaan qabu yoo jedhe ifatti baasee waan kana balaaleffachuu yookaan irratti dubbachuu barbaachisoodha waan akkanaa irratti. Ta'uu dhabaannaan immoo qabsoo akkanaatiin eessa ga'uun iyyuu hin danda'amu. Waan akkanaarraa uffachuun barbaachisaa. Karaa banuunis barbaachisaa miti. Ofuma nama miidhaa deema. Waan darbeerraa barachuun barbaachisaadha. Ankaraa kooti ABO'n kana godha. Namoota gurguddaatu jiru. Waggaa 40 waggaa 50 qabsoo keessa namoota darbanidha. Tapha akkanaa taphatu jedheesi ani itti hin amanu karaa kooti. Wanta akkanaa garuu ijoolleen kanan gootu taanaan maqaa ABO'tti qabatanii namoonni akkanaa hin godhu taanaan waan akkanaa irratti of eeguun barbaachisaadha. Oromoo tokko ajjeese bilisummaan dhufu hin jiru. Kanarraa of eeggachuu karaa banuunis barbaachisaa miti qabsoo keessatti waan akkanarraa of eeguunis barbaachisaa natti fakkaata. Akka nama tokkotti dubbachuudhaaf an dhaaba kamiifiyyuu miseensa miti deeggaras miti an oromummaa kootiin hin dhaabbadhee dubbadha. Kana asee darbuu barbaada. Karaa banuun barbaachisaa miti jechuudha. Alagaadhaafis biraasis waan karaa banu waan balbala banee olgachuu danda'us of cufanii iyyuu waan balbala ofii bananii iyyuun bo'uun waan barbaachisaa miti. Balbala ofiis cufuun barbaachisaadha waan jedhu kaasuu barbaadeetani. Karaa biraatiin isa buusii maal jedhamu kanarratti sila kaafneerra jiran aaraa miti. Dhaabni kun maqaadhuma jijjiirrate malee caasaansaa isuma duriiti. Tirendiidhuma durii sana deebisee hojiirra oolchaa jira. Kanumatu ta'aa ture waggaa 30 darbe keessa hin beekna. Achi keessa darbineerra mana hidhaa jiraas hin beekna. Sadan keenya iyyuu achuma keessa turre haala jarri hojjechaa ture kanas hin beekna. Xinnoo abshaalummaa dhabani amma. Ijoolleen amma ol ba'ani kun warra amma ol ba'an kun xinnoo abshaala ta'u jenneetti kan yaadne. Garuu tasuma badaa deeman. Amma dheengadda wanti nu dhaga'e tokko maqaa saba sana kaasuu hin barbaadu. Oduudhuma miidiyaa mootummaa irratti ol ba'anii sabni abaluu jedhamu sangaa 240 biltsiginnaadhaaf arjoome. Saba qotee bulaadha ilaalaa biyya. Sangaa 240 dhadheerraa fudhatta. Ittumayyuu sii kennee maaliif irraa fudhatta too biyya bulchaa jirta. 240 sangaa yoo qabaate 40 bittee kennuuf qabdaaf moo 240 irraa fudhachuu sirra jira. Maal goota irraa fudhattee gurgurattee tuyyuu paartii ittiin diggisii ittiin dagasatta moo qaltee nyaatta sangaa sana. Hin ta'u. Wanta akkana waanuma nama ittuma ta'ee iyyuu miidiyaatti ol baaftee maaliif dubbatta? Ittuma sabni sun sii kennee iyyuu jiran sangaa kana fudhadhaati. Ani immoo si'an birritti mana kana aalam baankii irraa argadheera. Isee kanan isinitti dabala. Isinii kenna yookaan biyya rabaa irraa mana argadheera. Isee kana birrii 50,100 isinii dabalaati. Sangaa bitaatti dabalaa jetteetu iyyuu garuu filannoo dhufu irratti sagalee keessan naa kennaa jetta moo kaardii sirraa barbaada, sagalee sirraa barbaada, sangaa isaa sirraa fudhachaa. Maa inni kun kana kan na dhibu. Na filadhu jettaa sangaa isaas immoo irraa fudhatta horii isaa irraa fudhatta. Qotee bulaa dhattee sangaa na gargaara jettee gaafa dubbattu maa inni kun. Kun tokko waan na dhibeedha. Akkamitti akkana ta'a. Hojiidhuma ijoollee natti fakkaata. Naa galuu didee jechuudha. Abshaalummaan jaraas hin jiru amma isa durii caalaa deeme wanta akkanaa. Karaa biraatiin isa qabeenya mootummaa qabeenya sabaatti fayyadamu namoonni tokko uummanni isa biyya kanatti taaksii peermanii jedhanu kana fuudhanii deemanii aktivistoonni keenya uummata taaksii kaffalu qabeenya mootummaa qabeenya sabaatti fayyadame waan jedhu tokko dubbatama. Naangalonni hin jiru wanta akkanaa qabeenya sabaa wanti jedhamu. Sabni iyyuu kan mootummaati sabni iyyuu qabeenya mootummaatiin biyya sana hin jiru qabeenya mootummaa wanti qabeenya sabaa wanti jedhamu. Kana Prime Ministeriin Dr. Abiy baadiyyaa hunda keessa olii gadi deemaa jiru. Xiyyaaraan hin deemu ta'a, makiinaadhaan hin deemu ta'a, uummata deemanii lallabaa jiru. Filannoodha kun. Filannoodhaaf nu filadhaa dhaaba isaanii beeksisuu irratti deemaa jiru.
maaliin deemu? Kanuma mootummaatiin deemaa jiru. Garuu seerri filannoo biyya sanaa kan jedhu hin jalqabamne baay'ee kaampeenii yookaan duulli na filadhoo hin jalqabamne biyya sana keessatti seeraan. Ittuma ta'eeyyuu qabeenya mootummaatti fayyadamtee na filadhaa jechuu hin dandeessu jedha biyya sana keessatti. Garuu itti fayyadamaatuma jiru. Weeraas warri immoo mormitoota warri amma cubbuun jaraa baay'ataa jiru adda bilisummaa Oromootii fi Koongireesiin Federaalistii Oromoo akka oduu amma dhageeffachaa jirutti bakka tokko tokkotti akka walga'iidhuma illee akka hin goone ajajni darbee fi walga'ii fa'aa gochaa yoo hin jiraanu jedhu. Kana wanti godhamaa jiru amma dheengaddaa tiwutarii tokko irratti ni ilaala Jawaar Mahammad waa tokko barreessee poolisiin makiinaa poolisiituyyuu namoota fe'ee bakka walga'iitti bakka hiriiraatti guuraa jira. Kummaa inni jedhee barreessaa jira. Achi jalatti namoonni dhufanii yaada kennu koomeentii kun warra dabballootuma paartii biyya bitaa jiru sanaati ta'uu danda'a. Qeerroo kee akkuma goonee likkiitti galchaa jirra callumee dhiisii biyya keetii baay'ee. Yaanni kun eessaa waanuma dhufee miti yaada akkanaatu jira akkana goonee sirriitti galchaa jirra waan jedhudha. Kuni maal ta'uu qabaa wanti jedhu faayidaa hin qabu sila dubbanneerra namoota kana biyyatti galchuun jara waan gaariidha kamiif iyyuu haa ta'u karaa lolaan karaa adda addaatiin karaa humnaatiin deemuunis hin ta'u nuufis hin ta'u kottaame amma jiru qooddanne beekumsa keenyas dandeettii keenya muuxannoo keenya guddina biyya kanaatiif guddina saba sanaatiif oolchina walitti buufne yaadni jedhu yaada gaarii ture. Yaaduma karaadhuma sanaan wal danda'anii itti fufuun gaariidha. Amma danda'ame. Ittuma akka yaada kootiitti iyyuu ani amma paartiin biyya bulchaa Abiyyi kun filannoo dhufu irratti harka 51 harka 52 moo'ee isee hafte immoo warrumti biraayyuu mormitoonni moo'anii mormitoonni immoo achi keessa taa'anii humna isaanii jabeeffatanii isa booddee immoo isa taaf irratti immoo biyyattii sana keessatti dimokiraasii dhugaa ijaaranii sagalee sabaatiin sirna moo'amuu danda'u. Sirna sagaleen sabaa irratti murteessaa ta'e ijaaruun sirna danda'amu ittuu ijaaranii gaariidha waan jedhuun qabaan. Abdii kanaan qabaa ture. Amma wanti suni waan ta'u natti hin fakkaatu. Ittuu akka sana ta'ee barbaachisaadha. Wal dandeettiin wal danda'uun jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Wanti godhamaa jiru kuni waan gaarii miti. Isuma kaleessaa keessa deebinee dubbanna har'as. Kaleessa gaazexeessota keenya irratti kanuma barreessaa ture bara yaadi. Har'as kanuma dubbanna wanta haaraan hin jiru. Kan ittiin hidhamaa turres kan ittiin balaaleffamaa turres kanuma. Kanan godhinaa jirana seera baaftanii fi abbooma. Waan biraa baasaa jechaan jiru. Seera gaarii barreessanii lafa kaanii seera filannoo heerri lafa kaa'ameera. Isa kabajaa. Isaaf abboomaa jechuudha mootummaa kanaan kan jechaa jiru wanti biraa hin jiru. Seeruma baaftaniif kabajaa, of kabajaa. Seera ofii keessanii baaftan deebistanii hin diiginaa. Amma tokko nama deemsisuu danda'a wanti sun iyyuu. Wanti biraa yoo hafe seeruma keessan baaftanii lafa keessan sana adaraa keessan kabajaa. Kanuma jechuudha wanta hin danda'u sa'aatiin maqaan kanarratti. Galatoomii Obbo Fiqaaduu waan atti kakaafte keessaa qabxii lama qofa akka sirkatti qabuuti. Tokko waan haaraa miti waan haaraa miti. Eeyyee waan haaraa miti. Waan haaraa miti kun amma yoomitti adeemaree maaliif kumootaan umaree uummanni kuni maaliif kumootaan hidhamee gidiree hidhaa keessatti maaliif kumootaan dhibboota kumaan biyya isaa dhiisee bahee hangi tokkollee fedhii dhumaanii rakkina dinagdeetiif kayyaa'e haa ta'u malee. Amma yoomitti malee waan haaraa miti kun akka amma yoom dhaabataree dhaloota meeqa lakkoofsifnu bu'aa wareegama sanaa maa inni waadaan seename maa inni dhaam amma yoomitti kana jedha adeemnaadha. Lammaffaa immoo waa'ee risoorsii harka isaanii jirutti gargaaramu aangoodhaaf qabeenya uummataa instituushinota waan loojistiksii waan hunda'u isa irratti biyya sana kan uummataa wanti jedhamu hin jiru dhugaadha. Eessaa maddee akkamitti established ta'ee gad dhaabbatee ta'ee aadaa poolitikaa tortoraa waggaa 150 isa ummatichi ittiin mormaa ture sana
isarraa kan maddeedha. Akka kanaan iyyuu ummaticha isa qofa miti. Waan obbo Bulchaa Dammaqsaa gaafatu godhan VOA irratti filmaatumaanuu sagalee kennuun iyyuu isa aangoorra jiru aangoorraa buusuu yaaluun yakka fonqolcha mootummaati jedhaniitiyyuu dirreerra ijaajjanii dubbatu dabballoonni haadigi. Maaltu kana isaan dubbachiise? Aadaa poolitikaa tortoraa sana hin beeku. Waan sammuu uummatichaa keessa jiru beeku. Uummatichi illee haqni kun waan lafa jiru waan ta'eef akkam akkas naan jettaa jechuun hin yaalle. Dabbalichi akkas jedhu sanaan dhuguma jettee sanatu jira kaa lafarra. Kanaaf miti amma dhaloota lama sadii lakkoofsaa jira migaasuma bara 1960 irraa kaafnee kan lakkoofnu. Kanaaf milmaan uummatootaa kan kaa'ani isarraa kaan akkasitti gaa inni uummatichi sana tarii hanqina bilchina hubannoo isa ta'uu sodaa isa ta'uu sana ta'ee jedhee fudhate warri immoo dirqamnitti kenname warri immoo nutoo civilized ta'anirra jedhu maal inni karaa civilitiin adeemna warri jedhee guyyaa guyyaatti odeessi meerrelee civilitichi meerrelee civilized ta'uu suni maal warri wajjin oolanii bulan kun warri arraa buruu daawwatan kun maalitti maa jiru? Tarii isaanuu immoo warri biyya ambaa kun uummaticha kana malee gadi ilaaluu laatayi. Hin jijjiiramne ilaalchisa amantaan isaan amma hin jijjiiramne ilaaluu laatayi. Dhaloonni kun dhaloota ilaalcha akkasii kana dide ta'uu isaa hubannee laata. Kana sanarraa ka'eetti ni dhugaadhuma kuni garuu kana fa'i kan uummatichi humtuu tarii hubanne yoo ta'e gurratti rukutuu kan barbaachisu. Obbo Fiqaa kumsa isheenuma waa'ee amma obbo Fiqaaduun dubbate irratti risoorsii kan aangoo akka jiru kan akka maleetti gargaaramu keessa karaan danqaa yookaan rakkina inni diimokiraasii hawwamuuf kan irratti uumuudhaaf adeemu jijjiirama barbaadamu kana fiduu irratti danqaa inni qabaachuu danda'u. Jijjiirama uumuu qaba jedhee amanaa jirra kanaaf dhumaa jira. Ishee irratti waan jechuu qabdu. Gaarii. Ka dura waan obbo Fiqaaduun kaasirratti nagaan dhugaadhuma akkuma inni jedhe nagaan hojii qaamaalee hundumaa ta'uu itti jira. Hojii mootummaa qofaa miti, hojii warra mormitootaa qofaa miti. Nagaan dhugaadhuma nagaa waaraan dhufuudhaa fi dirqama nama hundumaa biyya sanaa ta'uu itti jira. Mootummaan immoo nagaa fiduu keessatti qooda guddaa qaba. Hojii humti mootummaa iyyuu irra guddaan isaa nagaa buusuudha. Nagaa miseensotaa, nagaa saba sanaa, nagaa biyya sanaa eeguudha. Garuu kan ta'aa jiru maal sitti fakkaate? Kan amma ta'aa jiru. Bakkoota baay'eetti okay. Nagaan inni dhibe kun maaliif dhibe jennee yoo ilaalle tootaalee amma naannoo waraanni bilisummaa Oromoo hidhatee dhufutti jirutti irra guddaan akkaataa itti waraanni sun qabame irraa qalate. Akkaataa itti waraanni sun araarfamuuf yaadame irraa qalate. Waraana sanaaf kabajaa isaa malu karaa inni nagaadhaaf of qopheessee dhufe sana achi dhiibuu mannaati akka agartee akka harka laachisuu akka himuleet gochuu akka inni mataa cabu akka inni boquudhaa cabu akka inni gaaffiin inni gaafate gaaffii dogoggoraa ta'uu gaaffii boodattafaa ta'uu sabboonummaan gaaffii waraanichaa birayyuu darbee sabboonummaan Oromooyyuu waan boodattafaa waan tortoraa waan fudhataman qabne ta'uu ministeerichi suni prime ministeriin sun kan inni ofurraatu nagaan kun akka inni gaagaamu ta'e nagaa kana gaaga'uu keessatti qoonni warra 4 kiiloo jiranii sun guddaadha jechuudha. Ammallee ransii deebatasfaaye nagaan kun Dr. Abiyyiin qofaa mini kan inni gaaga'an. Nagaan kun warra isatti dhaqee harka laate garuu immoo adda bilisummaa Oromoof waraana bilisummaa Oromoo balleessuu barbaada. Ijoollee Oromoo warroota dura qabsoo keessa turre jedhan ammoo har'a dhaqanii harkatti laatanii nyaata masruufa mana makiinaa waanuma garaa isaanii guutuu fi achi jiran nagaan kun akka inni badu akka addi bilisummaa Oromoo irratti xiyyaafatamu akka wajjin ta'anii nagaadhaan hin haasofne kan godhan tokko isaan kun illee qooda keessaa qabu jedhee yaada. Garuu dogoggorrii Dr. Abiyyi inni guddaan maali?
Desmond Tutu qeesiin South Africa maal jedhe bara apartheidiidhaan falmaa ture. Yoo nagaa bafidhuu barbaadde firoota kee duwwaatti haasoftamini jedhe. If you want to bring lasting peace, you do not need to speak only to your friends yet. Eenyutti haasoftaennaan diina kee you need to speak to your enemies. Dr. Abiy orrumo ofitti naannessee agartee masruufa kaffalutti duwwaa waa'ee nagaa isaa ittiin turre. Orra isa morman maalirratti nu mormitu? Maalirratti gargarummaan keenya? Attamitti kana hiikkanna jedhee haasa'uu dagachuusaa yookaan immoo dhiisuunsaa akka nagaan kun baduufi akka kan caalu yaaddoon kun dhufuuf ta'ee jira. Kuni generally nawaay nagaa kana haasofnu jechuudha. Yoo nagaa fiduu barbaadde kanatti taasoftu isa si morkuuni malee isa si dhaggeeffatu isa dhaqi ajjeesisiin jedhu. Ilaa akkasitti addi bilisummaa Oromoo keessan tureyanii bara dheeraan keessa ture laafinni isaa achiin dhaqi dhayisa jedhutti mini kanatti nagaa kana wannu godhu. Gama biraatiin waan ajaa'iba si ta'u odeeffannoo nama yeroo ammaa dhufaa jiran. Bakkoota baay'eetti ummii ittisa biyyaa ofisa balaadhaani murna mumnaan of kutee deemee nama gaagayaa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo tajjeese jedhee kuni agartee sharri yookaan immoo cubbuu guddaa mootummaan kun hojjetu jechuudha. Hangoorra turuudhaaf agartee qaama kana jibbisiisee cubbuu guddaa inni dalagaa jiru jechuudha. Kanaaf nagaan kun kan inni gaagaameef kanaaf ka jedhudha qabxii sanarratti. Qabxii kan mootummaan qabeenya biyyaa kan inni akka kan dhuunfaasaa godhatee hojiitii tokko malee ilaalcha tokko malee akka kansaa amma waan isa ajaa'ibu miliyoonii 2 miliyoonii 3 namni tokko horii baatee adeemuu maal agarsiisa? Biyyi saamicha jala jiraachuu ishee agarsiisa jechaadha. Biyyi hayii kan hin qabne, biyyi odiitii kan hin qabne, namuu akka garaasaa fudhatee akka garaasaa kan olii firu biyya akkasii keessatti jirra jechuudha. Kuni tasfaa'ee kanarratti jabee bal'inaan haasofnee ture. Rakkoon guddaan amma jijjiirama jechuun nama dhibaa. Yeroo ammaa kanatti kan hin mudate. Jalqabuma gaafa gara jijjiirama kanaatti dhufamu ruuliinsaa seerriittiin jijjiiramni kun adeemuyyuu lafan teenya jecha. Mootummaa, kaazinaa mootummaa, qabeenya mootummaa, waraana mootummaa, poolisii mootummaa, security mootummaa jaruma orra duraaniyyuu ittiin nama miidhaa turan akkatti dhiisuudhaafi oppositiinoonni immoo anatu caalaa Dr. Abiyyitti jaallatama, anatu caalaa isa kanatti jaallatama jedhanii fiiguu malee gattaanii let us make the rule of the game. Attamittiin biyya kana, attamitti qabeenya kana, attamitti institutionii biyya jiru kana, attamitti firii goona kan jedhan jiru jechuudha. Agartee namuu dhaqee kiyyootti seene. Kiyyoon kuni kiyyoo kana keessaati kan bahuu dadhabne jechuudha. Maaliif kiyyootti seene isa jedhu kana dositti kaasiin ture tasfaa. Inni biyya alagaa ture exile fatigue kan inni siin jedhe irra deddeebi'e. Biyya ormaa turuurraati. Turtii biyya ormaa kanarraa ifaatii qaba, ifateera. Warri akka Dr. Mararaa Faammoo hidhaa ifataniiru, jeelii hidhaa ifataniiru jecha. Warri akka Baqqalaa Faammoo hidhaa ifataniiru. Namni qilleensa fudhachuu barbaade, qilleensa yeroo fudhachuu barbaade malee namni gattaa'ee hayyee biyya kana attamitti ceesifnaree. Attamitti institutionii kana kan mootummaa goonaree. Dhaabbota nagaa keenya wal qixxeetti eeguu danda'an. Agartee attamitti kan mootummaa goonaree kan jedhan jiru. Tasfaa'ee qabsoon biyya Itoophiyaa keessa jiru yoo dhugaa walitti kan dubbannu ta'e qabsoo dinagdeeti. Agartee waraanni amma nu itti banaa jirru kuni waraanni biyya kee jiru akkaataa itti distribution qabeenyi biyya keenya akkaataan itti ramaa jiru. Akkaataan walakkaan isaanii itti saaman kaan immoo itti keessaa qooda dhabanii. Identity politics illee kan inni dhufeef kanaaf Oromoo ta'uu kootiin miidhameera. Qabeenya koorraa dantaan arganne jedheetu qurrama kaasee jechuudha. Sumaalummaa kootiin qurrameera jedhu. Dinagdeen wiirtuu qabsoo biyya Itoophiyaa keessaati. It is a center of identity politics. Maaliif kana waan kana ta'eef hin miidhame
imma qabeenya kooti imma baane ganda ko na deeksitaniitu naanna saamtu malee naaf hin gootan ni jedhu yoo dhannee ilaalle kan inni naanna'u dinagdeetti. Dinagdee kana keessaa baasuu itti jiru. Kan oppositionii hundi isaanii balleessan. Ka Amaaraa yoo ta'an, ka Oromoo yoo ta'an, Oromachi keessaa riifoormii goona yoo jedhanii yoo ta'an, waan isaan dhugaa yoo dhugaadhaaf kan dhaabatan ta'e agartee warra biyya bulchuudhaaf maal jedhanii galfanni itti kenname. Ani galfama itti kenname sana iyyuu fudhadhu iyyuu dibeetii jedhee kana dura taasise kan itti kenname hin jiru akkamatti fudhatan isaan. Isaan suni akkamittiin poolisii irratti dhiibbaa qaban akkamittiin irraa hirribu. Akkamitti security intelligence officein biyya Itoophiyaadhaaf free ta'uu danda'a. Akkamittiin waraanni biyya eeguu malee ergamtuu paartii akka hin taane akkamitti goona namni kana jedhe hin jiru. Namnuu fiigeedhuma dhaqee kiyyoo isaaf qophaa'etti gixxin jedhee seene. Amma gaa kiyyoo sana kukkutuutu barbaachisaadha. Kaan immoo kiyyootti seenuu iyyuu duwwaamini. Utuu kun deemaa jiru biyyi bilisoomteetti jedhe. Biyyi qeen bilisoomeera. Bilisummaa argattamini. Amma gaa bilisummaa kaleessa dikleerii goone kana har'a immoo ka'ii qabsaa'ii sagalee keeyyuu dhowwatamaa jirra. Look, it's a fallacy. Akkinu itti Itoophiyaadhaa fi mootota ishee ammaa kana itti ilaalle ol dhaadha. Akkinu Dooktara Abiyyi Fayii fi siyaasa biyya sanaa naannoo sanaatti ilaalle ol dhaadha. Gamaagama keenyatu balaa kana fide. Balaa kana waan finneef amma keessaa bahuu dadhabneetu isa keessa gangalataa jirra jechuudha. Kun beekamuutitti jira. Ammalleen gara dimokiraasii dhufuu nu barbaachise. Inni guddaan ilaalamuu qabu. PP'n dhaaba tokkicha ta'uutti jira. Dhaaba akka dhaaba tokkichaatti biyya bulchuutu itti kenname malee biyya saamuu mini kan itti kenname. So accountable gochuu danda'uutti jira jechuudha. Amma waan inni PP'n adda bilisummaa Oromoo hidhuuf waan inni kafaa warrallee dhiibbaa kaa'uuf maaliif? Jarri kuni maas beezii qabu. Sagalee boor gara mootummaatti isaan fidu waan qabaniif jalaa balleessu exterminate kan jedhamu kan dursanii balleessuu barbaadu jechuudha. Kan inni kana godhuuf immoo roonga divaayisii qaba isiniin jedhee roonga divaayisii inni qabu maa inni ennaa ilaalanii akkasuma adda bilisummaa Oromootti balleessitan kana jedhanii warri garaa bulan waan isaan gorsaniif bakka sanatti deemaa jiru jechuudha. Utuu namni hundumtuu cufatee look biyya kana gara dimokiraasiitti ceesifna kan jedhu ta'eeti Dooktara Abiyyi Fayii yeroo sanatti vulnerable turan. Yeroo sanatti baay'ee vulnerable turan. Garuu waan inni ta'e maaliin Dooktara Abiyyitti akka hin dubbanne, mootummaa kanatti akka hin dubbanne, mootummaa kana akka hin xunne, qawwee kee hiikkadhu, galgala kana mooraatti galii buli jedhee Oromoo irratti gurra dha'aa waan turaniif mootummaan sun yeroo bitate. Yeroo bitatee amma kanammoo dhaabni suni vulnerable ta'uu argu amma deebee hidhuu sodaachisuutti deebe jechuudha. Kanaafuu malli maal? Malli ammallee isa President Joseph Kennedy jedhe sana. Yoo karaa nagaa gaaffii sabaa hin deebiftu ta'e karaa humnaa in a violent way deebisuuf cinqamtaa'e. Uummanni Oromoo waggaa 40 qabsaa'ee as gale. Qabsoo Oromoo tokkoon utuu sharafanii gaaffii Oromoo utuu xiqqeessanii gaaffii Finfinnee gatanii gaaffii afaanii gatanii gaaffii ittiin bulchaa Oromoo utuu gatanii kan isaan deemaniif uummanni Oromoo bulee oolee gaaffii isaa irraanfatee afaan Oromoo waan warri 4 kiiloo jiran afaan Oromoo duwwaa waan dubbataniif gaaffii isaa irraanfatee jedhanii yaadan. No. Karaa nagaa yoo deebisuu dadhaban amma gaatimaan biyyi suni ofuma ishee vulnerabilidha. Ofuma ishee ol lolti. Ofuma ishee of lolti. Lolaaf qophooftuudha biyyi sun. Dinagdeensaa lolaaf isa qopheessaa, yaaddoonsaa, populationiinsaa amma biyya lolaaf qophaa'u kanatti hooggantoota dhaabaa fi agartee warra saba kunuunsifatu hidhaatti naquuni abiddatti naqattee gaazii naquudha. Kana deebitee ilaaluu itti barbaachisa. Keessattuu Dooktara Abiyyi kana seriously deebee ilaaluu itti barbaachisa. Hooggantoota dhaabaa kan adda bilisummaa Oromoo waamin. Kan biraallee yoo jiraatan hooggantoonni dhaabaa hiikamuu qaban. Kan hidhamanii hidhaa taa'uu qaban. Warra seeraan itti murtaa'e onni seerri immoo kan seeraan hordofame malee akkuma Mallas Zeenaawii godhu. Hidhaa keessee hidhaatti dhattee kissiitti
kan isaan nutti godhaa turan sana hidhaa iddee dhaqattee booda mikatiire kisiitti bantu inni kuni dhaabachuu qabaa kun nun adeemsifne akkuma bafqaaduu jedhu kanuma isuma kana dura hojjennaa soo sarkilima sana keessa naannofnaa kan jedhudha inni amma ammoo sarkilii duraarra iyyuu yaraadha dhee yaada maaliifi biyyi population isaa lakkoofsi biyyaa dabaleera irra guddaan isaa hojii dhabeessaa irra guddaan isaa kan mana ijaarratiin kan jireenya hin qabne kun hundumtuu bifa kanaa yoo kan deemu ta'e biyya keenya gara seera dhablummaatti impunity garasitti biyya keenya fudhatee deema qe'ee keenya diigaa kanarraati of eeggannoo guddaa gochuu qaba mootummaan kun humni harka jira jedhee waan yaaduuf qofa humna isaa kana orra boori mootummaa ta'uu jedhu abamsiisuu irratti fuulleffachuu ittiin jiru jedhee namana. Gaariidha. Wanti isaa tolaansaas badiinsaas fafnisaas mishoomnisaas bitaanis dhufee mirgaan gubbaadhaa moo gara gadiitii hundumtuu uummaticha gaaga'uusaa gadollee gaagaas ture gaaga'uudhaaf isa deemaa gaagaas jira. Kana keessatti immoo kana arginu maanni abbaan dhimmaa kun jaallates jibbees uummaticha ta'uusaati. Haala ammaa mul'achaa jiru kana keessattis uummatichi abbaa dhimmaa ta'uusaa waan yaadachiisu qabu tokko jechuu barbaada. Kan itti wareegames isa hedduminaan ilmaan isaati. Wanti tokko namoo yeroo hundayyuu keessaa ugaamma dhaloon lama lubbuun jiru kun kan nuti hedduminaan yaadannu suma bara yaadiif ta'e kana waggaa 28 darba waggaa 30 ta'eera. Jalqaba olaantummaa Hiwaati amma olaantummaa ODP dhagaa warri kaan OPDO kaleessaa ODP irraa PP Oromiyaa yeroo hundumaa maqaan fedhetti haa ba'u dhaabnis ittiin hayakkamu gartuun sunis gartuun ittiin hayakkamu kan gaagaamaa ture uummaticha har'as kan magaalaa tarii namoonni shanan amma qaban kun kan biraas wanti uummanni keenya hubachuu qabuu fi dhimmi kun dhimma isaa akka ta'e fudhachuu qabu tokko jarri kun akkuma akkuma fiqaaduu akkuma kumsaa akkuma shee akkuma isaa akkuma eenyuyyuu Oromoo ta'anii dhalachuun alatti wanti isaaniin adda taasisu waan jiru natti hin fakkaatu. Tarii wanti adda taasisu qabsoo uummata kanaa keessatti isa sadarkaa akaakayyuu keenyaatti jalqabachuu hin dandeenya. Nakka jeneraal Waaqoo Guutuufaa akaakayyuu keenya jeneraal Taaddasee Birruufaan iyyuu akaakayyuu keenya ta'uu qaba. Sadarkaa sanatti jalqabe tarii itti fufuun dirqii waan ta'eef ammayyuu itti fufuun dirqii waan ta'eef mul'achaa jira. Meegama kootiin akkanatti fakkaatetti waan itti fakkaate gumaachaadhaan inisheetivii fudhachuudhaan alatti Oromummaadhaan dirqamni addaan irra jirutti fakkaatu abbaan dhimmaa dirqamni kana qabu walumaa galattuu uummaticha akka ta'ee fi gaagaamni isaa immoo keessaa deemee kan irra dhaqee qubatu uummaticharraa waan ta'eef akkasitti fudhachuun gaarii ta'a callisee ilaaluun hin barbaachisu kun waamicha gara biraatu hin taane jibbaarumti gabrummaa sun jibbaan ukkaamsaa jibbaan dhiibbaa kun keessaa immoo mashaqqaan kun dhaabachuu qaba jechuudha. Sanumarraa ka'uudhaan dhimma kootee ilaalachuu kan qabu. Kan biraa waan obbo Fiqaaduun keessaa tokko waa'ee dhuma filmaataa kana wajjiniin waa'ee ittaanii maaltu ta'uu qabaa mootummaa ittaanu uumuudhaaf kan jiru irratti harka dhibba keessaa harka 51 iyyuu fudhatanii isa kaan mormitootaaf yoo dhiisanii kana bilbilaan walitti kaafnee nutti fakkaata obbo Fiqaaduu wajjin kanayyuu hin fudhadhuan. Jaarmoliin poolitikaa uummata bakka buuna jedhan humna aangoorra jiru wajjin diilii akkasii gochuun yakkan jedhaan. Murteessaan abbaan dhimmaa irrattis uummaticha. Uummatichi sin barbaadu jedhe parsantii tokko yoo dhuwwate aangoon kan saati. Dhimma araaraatiif jedhamee nagaa buusuuf jedhamee warri dhimma nagaa hin qabne isas argatanii waan gattaan hin fakkaatu. Barnoonni akkasii kennamuu hin qabu. Kanaafuu kunillee uummatichaaf dhiifamuu qaba. Kan saati aangooni kan barbaadamu kan irratti hojjetamuu qabu maal dhiibbaa tokko malee doorsisoo tokko malee uummatichi kan dhugaatiin bakka na bu'a jiru filachuuf haala mijeessuutu dirqii taati.
ukkaamsaan akkasii afuu qaba. Risoorsiidhaaf aangoo harka jiru itti gargaaramanii duula filannoo fakkeessanii doorsisoo. Amma beddelleetti godina Iluu Abbaa Booraa isa duriiti ammas akkuma sanatti waamanii beddelleetti maal ta'e torban tokko dura hojjetootuma mootummaa hiriira ba'aa jedhamanii didan hidhaatti guuran dhibbootaan yommuu guuran immoo horii keenya nyaachaa deeggarsa nuuf ba'uu didduu. Doorsisoon akkasii dhaabachuu qaba. Kun dhaabatee hidhaan dhaabatee dirree walaba ta'e. Yoo kun ta'uu baate maali? Amma itti ufaadha. Amma dhaloonni gabbaruutti ufaadha. Kanaaf uummanni kun kana jaarmolitti dhiisuun qabu. Nageenyis dhufee badhaadhanis dhufee isaa waan ta'eef kan isa rakkisaalus kana waan ta'eef asirratti dhimma kooti jedhee ka'uu qaba. Kan biraa kan ummatoonni kan biroos uummanni keenyas kooti jedhee irratti ka'uu qabu tokko amma kaleessa kanarra kan akka argaa jirru tarkaanfii hidhaa aanga'oota adda bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jiruuni tuttuqxanii tulleetti bofiqaadhu tutteetta. Warri mooraa sadaffaa warri mooraa Oromooti ala ta'an jechaadha warra aangoorra jirus tun taane warra isa taargeetii ta'es tun taane isa ala kan jiranu gammadanii dibbee rukutanii ishoo jedhaa jiru. Ishoo in turte malee jalqabdee tagaari kun marraa isa jalqabaa kanaan duras waan tokko irratti akkas jedhaniiru. Turtusi itti kaatee tagaariidha waan gaarii jalqabde itti fufi. Asirrattis dhaabni gartuun tokko gartuun sun tarii taargeetii ta'eera irra xiyyeeffatameera. Afaaniin irra keessa. Sana duuba garuu jarumti kana jedhanu yoomiyyuu taargeetiin ummaticha akka ta'e. Rakkinni ummaticha akka ta'e. Gaafiin kun ummaticha irraa kan ka'e. Waa'ee dhumti dimokiraasii bilisummaa isa jedhamu karaa kamiin hundi isaa egaa walabummaadhuma dimokiraasiidha kan laangojii biraatiin sunumtuu kan ka'e ummaticha ta'u otuma beekanu garuu sababa barbaadanii waan akkasiitiin xiyyeeffannoon warra uummata kana bakka buuna irratti haa ta'u malee abbaan dhimmaa asirrattis uummaticha waan ta'eef uummanni kana beekee kanallee callisee ilaaluun qabu jedha. Obbo Fiqaaru tarii daqiiqaa tokkoof lamaan yoo waan akka xumuraatti nu jettu jiraatte carraasii kenneen xumurannaa mee waan jettuu qabaatte jedhe. Lakki wantan jedhuun jedhe seeruma sila kaafte irratti harka 51 harka 49 jechuun sana ittuu koon irraanfatin ittutti kan Oromoodhuma irraan fudhanne ittuu taate waan jedhuudha. Ankaraa biraatiin an sodaataadha. Qawweenan sodaadha. Wantan sodaadhuuf immoo waan hin argeedhaaf, waan hin keessa tureedhaaf, waan hin gadadoosaa gidiraasaa argeedhaaf karaa kamiin iyyuu kanaafan lammiin koo tokko karaa mirgaas karaa bitaas qawweedhaan akka inni du'u akka inni dhaqee gadadoo argu gidiraa argu hin barbaadu. Guyyaa tokkollee obboleessi koo dhiigni koo tokko akka inni dheeboo tokko inni beela'u hin barbaadu. Oromoon tokko dhaqee Oromoo tokko irratti akka dhukaasee Oromoo tokko ajjeesu hin barbaadu hin fedhu. Fedhii koo miti. Kanaafuu qabsoo karaa nagaan kanan kamiiniyyuu yeroo kamiiniyyuu kanan barbaadu dhugaadha. Oromoon kamiyyuu kana barbaada. Lubbuu yoo cinqame malee yoo ta'uu dideef malee. Kanaafiyyuu qabsoon karaa nagaa gatii kamiiniyyuu akka falchiisu ammas taanaan itti fufuu qaba. Nahuu hin qabu sabni kun rifachuu hin qabnu karaa nagaatiin qabsoon jalqabame itti fufuu qaba. Qabsoo abaa'oos taanaan qabsoon abaa'oo jalqabni isaa qabsoo karaa nagaati. Durumaayyuu kaasee namni kana dogoggoruu barbaade dogoggorsiisuu barbaade cinqii taanaani kan warri qawweettis kanaan dura deemanii ammas taanaani ankaraa sanarratti baay'ee itti hin amanu. Qabsoon karaa nagaa karaa kamiiniyyuu ammallee itti fufuu qaba. Gatiin qabsoo karaa nagaatiin kaffalamu kunis immoo namni hundumtuu laarifachuus hin qabu, itti leeyya'uus sodaachuus hin qabu. Anis qabsoo karaa nagaatti nan amana kamiinuu taanaan kanuman qaba gooftaa koo har'aaf. Baay'ee gaarii galatoomin gaa tu dubbannu addi bilisummaa Oromoo iyyuu
haala ammaa deemaa jiru kana ilaalchisee ibsa kenne keessatti kanuma jedhe mata dureen ibsa sanaayyuu akkasuma jedha wanni fedhe uumamus qabsoo karaa nagaa geessuu keenya itti fufna jedha nu haga'u kanatti fakkaata irraaf kanumaanii lamaanuu galatoomaa ogeessa teeknika keenyaa Nuuree Sabaa wajjin taane warra nu faana bu'aa turanis galatoomaa jenna lamaanuu jiraadha. Wata 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 sena dani jarra madalota nutuba mama kangota ni kabajama wata warra wagni abare kormi maka wallale warra wagni ebise kormi maka lelise wata wagnu lagi abarsa idipata nararsa gadese naturesa meke engota farsa meke engota farsa kale finda chibasa gurra dirano de sagadengara hammesa Baroda ya Oromo kalenja wahankoda gotoni Kenya kalesa akuda manu sena tu sena handesa ya diga ko waljabesa Baroda ya Oromo kalenja wahankoda gotoni Kenya kalesa akuda manu sena tu sena handesa ya diga ko waljabesa labom na raba base kuba diyon korro sodada mota sanyi laba kuba busani uma fajafate na muhammata sila bari onge beluma korma lubujiru alati marsa gadan sabakan Kenya shani woni dukke ganni hurrina nesa dipenta ugo ganke ransa obiyo horam bishan kusani badem badu hojin senada gonni jodu es maka farsani lammi lamanjir tu bekacha toko saba toko biya anteni dukani jabab tu miti bukulan darbatanti kankeni Tota kalesa, tadasa, alamu gitesa Agari enyutu walale, kota ko padada salale Midame yoda bedugasa, nidua yo kani ajesu Kanabba rabe kubudada, koni yo sarma kutukan Na farsa go tota kalesa, abishe fibaro tumsa Wakole jada kalarasa, elemo saibarasasa Mi anti kinchalu dami Asafa ko sharo lammi lagasa wa bi gota gota nadi gamada fanti pitin tota Baroda ya Oromo kalenja bahankoda godoni Kenya kalesa Nafangonu sena tu sena handesa ya diga ko waljabesa Ore na batika olchule rika Kenya kote duda jipa jajunja jaba wagarati kisa bulandu gumasete sirpa onne mana jipa digali adurrene sumati bade didi dagana gumagara kana yomi efata male sogiti sibilu masibi
boona bishaan waaddita jaldeessatu mammaa kee durii deemsa miidhagu abbaan laallata naan nyaata bulabbee naan darbu fonkoo diigatu cophee diimate dhugaan dabsu tattaaffii kormaa kan jiru guututti lammiif dhaabbate. Dagalee biyya saba isaanii Bakar Waaree Aliyyi Faanii kan sabaan hawwilee hammeenyaa jaarraa baagadaa fa'aatu keenya leenjisoof kan akka Huseeni Abdiisaa Baachaaf Garasuuni Hajii Aadamiin qabu fakkaatti iccitii liqimse garaatti firrisaa waggaa Adam Jiloo Fatansa Haayiluu Hajiroo Bale Oliiqaa eenyutu wallaale birmannaa foontu hunda caale. Anolee gaafa lola diina calankoo dhiigatu finiina diina kee dhoowwite gateesso dhiira koo qeerransoo nageesso jajjaboo diinni ittiin buune lammeessoo boruu caalii shone himeen fitu kan keenya kuma guuta seenaa qoqqoratee tan dhufa suuta dhiirolee dhiigni laga guute kan lubbuun dhabamte as buute sabni koo hin dagannu gaafu biyyoonaa salphattu hundaafu akkasii gootonni kaleessa gadheessa ba'isaa ganuun na aarsa qabeessa